boodatti ammoo odeeffannoo dabalataa qabannee ka isin biraan geennu tahuu asumaan isinitti himuu barbaanna. Warri nu daawwachuu dhuftanii hedduu isin galateeffanna. Odeeffannoo kana faffacaasaa qoqoodaa waliin nu gayaa jechuu barbaanna. Yeroo takkina eegaa. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo sadaasa 5 bara 2020 guyyaa kamisaati fi odeeffannoo Itoophiyaa irraa dhufaa jirtu ka qopheeffannee isin biraan gahuu fi deemna. Odeeffannoo kun akka nama waliin geettu qoqoodaa faffacaasaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo mataa duree har'aa irratti waraana Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Tigraahii godhaa jiran irrattu xiyyeeffannee jirra. Muummichi ministeera Abiy Ahmed waraanni Tigraay irrattu godhamaa jiru akka dhaabbatuu fi yaamicha dhiyaatee fi didanii jechuudhaan Reuters fi CNN gabaasee jira. Odeeffannoo kana isin biraan gahuu deemna. Oolmaan naannoo Tigraahii maal fakkaata? Hagammatti waraanni godhamaa jiru kun inni bu'aa fi miidhaan inni buusaa jiru maali ka jedhu odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Hoogganaan ajaja waraana Itoophiyaa, hoogganaan waraana Itoophiyaa ka waliigala lammaffaa ka ta'e Birgaadeer Jeneraal Biraanuu Jullaa Galalchaa karaa miidiyaa Itoophiyaatiin ibsa baasee jira. Biraanuu Jullaa Galalchaa maal jedhanii haalli naannoo sanittu ka waraana ka deemaa jiru irratti wanni isaan dubbatanii maali ka jedhu odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraahii Dr. Dabratsiyoon Gabramariam waraana ilaalchisee yaamichaa fi akkasumas ibsa miidiyaa kennee jira. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el maal jedhan odeeffannoo jettu ka isin biraan gahuu deemnu. Qaamni hawaasa addunyaa waraan kan irratti wanni jedhalleen hin jira. Sunillee isin biraan akka dhaqqabsinu asumaan isinitti himuu barbaanna. Oromiyaa keessatti guyyaan afuraffaan yookaan akka gariitiin immoo guyyaan shanaffaan mormii qeerroo fi qarree Oromiyaa marsaan shanaffaan maal fakkaata odeeffannoo jettu isin biraan gahuu dhaqna. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo yeroo ammaan tana maqaa warra ergamtoota wayyaanetii fi abaa'oo shanee to'achuu kan jedhuuni. Uummata Oromoo dhalata naannoo Wallaggaa Oromiyaa bakka adda addaa keessatti miidhaan irratti dhaqqabaa odeeffannoon jettu akka jiru kadhagamaa jiru. Kalee warri naannoo Tigraahii lammiilee Tigraahii naannoo adda addaa keessatti jiraatan investoroota, abbootii qabeenyaa, shofeerota akkasumas hojjettoota mootummaatii fi jiraattota nagayaa naannoo adda addaa keessa jiraatee miidhaan irratti dhaqqabaa jira jedhanii ibsi baasanii jira. Odeeffannoon amma dhagayaa jirru lammiilee Oromoo dhalattoota Wallaggaa naannolee adda addaa keessattuu qarqara Finfinnee, Jimmaa, Iluu Abbaa Booratii fi godina Shawaa adda addaa keessatti jechuun ergamsa abaa'oo shanee qabdanii bombii dhoosuuf jechuudhaan akka gaaga'aa jiranii dhagayaa jirra. Odeeffannoo kanallee odeeffannoo dabalataa isin biraan gahuu deemna. Marsaa shanaffaa mormiin qeerroo fi qarree Oromiyaa bifa cimaa taheen itti fufee deemaa jira. Haala ammaan tan jirtuun dubbiin lafarra jirtu maal fakkaata ka jedhu ka isin biraan geennu tahuu
deemna. Odeeffannoo biraatiin immoo magaalaa Finfinneetii fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti mormiin qeerroo ka uggura geejjibaatii fi nageenya gabayaa marsaan shanaffaan qaala'iinsa jireenya fidaa jiraachuutu dhagahamee jira. Odeeffannoo kanallee isin biraanii gahuu deemna. Haali ammaan tana Oromiyaa keessa raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee bahu mormii marsaa shanaffaa kan dheeressuuf yookaan kan caalaa jabeessanii itti fufuu fi mijataa akka ta'e qeerroo fi qarreen odeeffannoo bakka adda addaatii nuu kennite dubbachaa jirani. Walgahii warri Amaaraa karaa icciitiin wal haasawanillee odeeffannoo nu biraan gahe waraana Tigraay kan eegi mo'ataniin dubbatti kaayoo warra maal akka inni ta'e kan isaan dubbatanii odeessan jechuun sunillee harkaan nu baay'ee jira. Kanallee irratti odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Filannoon pirezidaantii Ameerikaa waan keessa jirullee takka lama gurra isin buusu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kokkonin jechuun matoota duree ammaan tana qophii oduu kan keessattuu irratti xiyyeeffannu ta'a. Sa'aatota muraasan duuballetti odeeffannoo dabalataa qabannee ka isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaan isinitti himna kamirraa haa jalqabnuti. Waraana naannoo Tigraayitii fi mootummaa federaalii jidduutti gaggeeffamuun haa jalqabnuti. Kalee fi guyyaa dheengaddaa waa'ee waraana eegi haasofne akka malee warri miidiyaa Habashaatii fi Abiy Ahmed lafa dhiitanii dhukkee kaasaa turani. Amma dhukkeen tunin gab jechaa jirti. Dubbiin qulqullooftee wanni garii ifa tayaa mul'achaa jirti. Haala ammaan tana awwaarii xiqqoo lafa gahee qubatee wa arguu danda'am kanattu maal akka deemaa jiru odeeffannoo jiru isin biraan gahuun barbaachisaa akka ta'e ka hubachaa jiru. Naannoo Tigraay daangaa gara Amaaraa daangaa kibba lixa Tigraay yookaan ammoo kaaba dhihaa naannoo Amaaraa ka karaa Humaraa waan dabarte hagammatti naannoo Tigraay karaa bahallee dabalate jechuun karaa Walqaayitii kana dhiifama raayyaa dabalate waraanii tokkolleen akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Magaalonni Tigraay meeqalee dabranii jiruun bakka ufittu akka deebite ka dubbatamu. Guyyaa jalqaba walitti bu'iinsattu magaalaa naannoo Tigraay guddoo kan keessattu gaggeeffamaa ture. Amma jechuun sochiin bittaa gurgurtaa deebi'ee jira. Wanni ammaan tanattu hin jirre uggura geejjiba naannoon kun waan godhee fi konkolaataan hin jiru, interneetiin hin jiru, telefoonii hin jiru. Ibsaanii badee akka jijjiru ka dubbatame suni alatti naannoon Tigraay magaalonni hundinuu to'annoo warra TPLF jala akka jirtu ka dubbatamaa jiru. Waraanni naannoo sanitti jedhame injifannoo mootummaan Abiy Ahmed arganne jedhee labsu hoteelii marfame Getaachoo Raddaa qabame waraan akkasii dhuunfannee dirree xayyaaraa qabanne raadarii qabanne jedhee raayyaan ittisa biyyaa jedhame ka dubbatamee fi ka ololtoonni miidiyaa hawaasummaa warri kaffalamuuf haasa'ee fi warri Abiy Ahmed haasa'e guutumaa guututti dharaa ta'uun akka beekame ka dubbatamaa jiru. Waraana guyyaa sadaffaa taa'ee kana itti fufee jira jechuudhaan har'a jechuun dubbii himaanii mootummaa Oromiyaa duraanii ammaan tan aangoo qabeessi olaanaan bilisiginnaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatii fi akkasumas raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa karaa televezyiinii biyyattuu dubbatanii jiranii haa ta'uutii malee waraanni kun ammas kan gaggeeffamaa jiru daangaa karaa Gondariitiin akka ta'e ka dubbatame. Guyyaa jalqaba walitti bu'iinsi magaalaa Meqalee keessatti raayyaa ittisa biyyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa jidduutti dhiifama naannoo Tigraay jidduutti Meqaleetti gaggeeffame. Sun jala saammachuu fi warri Amaaraa waraanii jechuun kibba lixaa izii yookaan ajaja kibba lixaa jedhamu ka naannoo Amaaraa jiruu fi ka Eertiraan gargaartuu fi milishaa fi akkasumas poolisiin humni addaa naannoo Amaaraa gara sunittuu akka inni bobbahee ka dhagahame haa ta'uutii malee warri Tigraay ofirraa faccisanii akka deebisanii odeeffannoon kun madda oduu Reuters illee akkasittuu dhiyaatee jira. Daangaa sunitti walitti bu'iinsi godhame namni hedduun akka madaa'ee ka dubbate. Maddi oduu Reuters pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waabeffachuun akka dubbatetti waraanni naannoo kanatti godhamee cimaa akka ta'e ka dubbatame haa ta'uutii malee warra jechuun of tuulummaan bokokee hafuura baafachiisne urachiisne ofirra deebisne jechuudhaan Dabratsiyoon Gabramikaa'el dubbate jira. Naannoo kanatti waraanaa godhameen humni addaa naannoo Amaaraa irra dhufe ka lafa Tigraay weeraree Walqaayitii fi gadee bilisa baasnaa jedhee sodaatee duubatti deebi'uu kalee gabaasuun kennee yaadatama.
warri kunini Tigraayitii fi warra Amaaraallee akkasumas raayyaa ittisa naannoo sanitti jirtirrattu miidhanii dhaqqabee warri lachuun iyyuu irra jechuun namni yaalii barbaadu naannoo kana akka guute Reuters gabaasa jira. Haa ta'uuti malee lakkoofsa madoolee fi nama du'ee kan naannoo lachuu addaan baafachuu hin dandeenye jedhee maddi oduu Reuters gabaasa jira. Maddi oduu Reuters waraanii naannoo kanatti godhamee ka meeshaalee gurguddaan deeggarame akka tahee ka dubbateedha. Maddi oduu Reuters kalee mootummaa Itoophiyaa waabeeffachuun waraana naannoo kanatti godhame mootummaan Itoophiyaa of ittisuu irra gara jechuun haleellattuu darbuudhaan naannolee teessoo waraana qabdu naannoo OLmaa yookaan ammoo lafa strategic location qaban lama to'annee ka jedhu gabaasee ture. Har'a ammoo jechuun karaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi Tigraay irraa odeeffannoo jiru Reuters akkasittuu akka gabaasee ka hubatan. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kunneen karaa waraana lixaatiin waan jiru waraana kana Abiy Ahmed yeroo ammaan tana naannoo Amaaraa wajjin tahee Tigraay cabsuu akka hin dandeenye ka himamaa jiru. Waraana dabalataa dirree bahaatiin karaa raayyaatiin banuu fi waraanii federaalii kan naannoo adda addaa jiruu fi akkasumas humni addaa naannolee garaagaraa garasitti akka inni bobbaayyaamichi dhiyaatee jira. Naannoon Somaalii waraanachitti akka bobbaastu amansiisuu fi ergamsi mootummaa federaalii kan ministeera maallaqaa Ahmed Shideetiin hoogganamu olaanaan tokko achitti akka ergamee dubbatamaa jira. Warri waraana Somaalii liyyuu haayilii 60,000 naannoon kun akka qabdutu amanama gara Tigraay deemanii mootummaa Tigraay uummata Tigraayitiin wal loluu fi akka fedhii hin qabne ka gabaafamaa jiru. Naannoon Affarii daangaa Tigraay wajjin qabdi pirezidaantii warra Awwal Arbaa waraana warra kan irratti banuu fi mootummaa federaalitii walii gala jedhamee miidiyaa hawaasummaati fi miidiyaan Itoophiyaa haasawaa jiraatullee hagamma aktivistoota fi naannoo Affarii irraa wanni kennamee jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa biyya Itoophiyaa diina harma haadhaa cinni irraa ittisuu fi bobba'uu fi waraanii isaa yookaan ammoo liyyuu haayilii fi milishaan isaa qophiidha jedhee akka inni jiru kadhagahamaa jiru. Cunduurtonni Oromiyaalleen ijoollee Oromoo qoraan godhanii gara waraana kan ol bobbaasuu fi akka kurfaayaa jiranii kadhagayaa jiru. Haa ta'uuti malee waraanii amma godhamaa jiru kun birmadummaa uummata Itoophiyaa deebisuu fi yookaan ammoo heeraa Itoophiyaa kabachiisuu fi ka hin taane ka dubbatan hayyoonni Oromoo yeroo ammaan tana waraanii kun humna qofaaleeyyiitii fi humna federaalistoota jidduutti ka godhamaa jiru waan ta'eef ilaalchi qofaaleeyyii kun mo'atee jennaan kanaan booda jechuun warra mirga sabaa fi sablammeessaa deeggaruu fi balaa waan ta'eef Oromoo waraanii kun isa waan hin ilaalleef waraan ofiitii fi qophaa'uu akka qabu waraan kan irrattu adda durummaan akka aarsaa hin kaffallee hayyoonni Oromootii fi hayyoonni sabaa fi sablammii hedduun dubbachaa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Gabratsiyoon Dabre Maariyaam karaa televizyiinii Tigraayitiin ibsa kennee jira. Hagammattuu haleellaa isaan irrattu dhiyaate naannoo san irrattu baname ofirraa ittisuu dubbatanii jiranii. Bifuma kanaan waraanii naannoo Tigraay yeroo ammaan tana diina gosa kamiyyuu ofirraa deebisuu fi gahumsaa fi dandeettii yookaan ammoo hojjaa gahaa akka inni qabu agarsiifnee jirra jechuudhaani. Uummatni naannoo Tigraay akka hin sodaanne fi tasgabbaa'ee jiraatu dubbatee jira. Keessattuu waraanii ajaja kaabaa kan jedhamu Tigraay keessa kan jiru meeshaalee gurguddaan inni qabu. Meeshaalee gurguddaan inni qabu akka naannoo Tigraay irratti hin fayyadamne to'annee jirra jedhee jira. Warri ajaja kaabaa kun ajaja mootummaa Abiyyi fudhachuullee akka didan dubbatee jira. Bifuma kanaan tarkaanfiin amma mootummaan federaalii mootummaa Amaaraa wajjin ta'ee Tigraay irratti fudhatu ittisuu fi meeshaa gahaa gahumsa gahaa dandeettii gahaa fi akkasumas olaantummaa moraaliitii fi kaayoo akka qabanii dubbatee jira. Yeroo ammaan tana biyya isaanii ittisuu fi dargaggeessii fi dargaggeettiin Tigraay waraana bilisa baasa naannoo isaanii duuba akka corooranillee dhaamsa dabarsee jira. Kunini haa ta'uuti malee ammallee taanaan rakkoo jirtu karaa nagayaatiin furachuu fi balbaltii cufa akka hin taane pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el dubbatanii jira.
walitti bu'iinsa waraana kan jalqabe ka guyyaa jalqaba magaalaa gudditti naannoo Tigraay Meqalee keessatti gaggeeffameeni kasaaraa fi miidhaan guddaan waraana raayyaa ittisa biyya magaalaa Meqalee irratti dhaqqabu maddi oduu CNN gabaasee jira. Maddi oduu CNN kun waraana kana naannoo Tigraayitti baane jedhee mootummaan Itoophiyaa himatullee maddi oduu Reuters ka gabaasa CNN irraa fudhate odeeffannoo kana dabaafachuu hin dandeenye jedhee dubbatee jira. Walitti bu'iinsa guyyaa jalqabaa ka waraana magaalaa Meqalee keessatti gaggeeffame olaantummaa warra mootummaa naannoo Tigraayitiin goolabamuu fi madoo fi ajjechanii raayyaa ittisa biyya Abiyyi cina dhaabbate irratti dhaqqabu maddi oduu CNN gabaasee jira. Haa ta'uuti malee warri miidiyaa hawaasummaa gubbaa fi miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti mootummaa Abiy Ahmed deeggaranii Abiy Ahmed waraanisaa olaantummaan irraa oonee hoteelii hooggantoonni naannoo Tigraay keessa jiranii qabanne dirree xayyaaraa qaban jedhanii odeeffannoo kijiba xayyaara hatamuu fi yaadame lama irraa buusne jedhanii odeeffannoo kijiba dhiyeessaa akka turanii ka dubbatamaa ture. Waraanni kun naannoon Tigraay mootummaan federaalii labsuu akka deemu waan argee fi ajaja kaabaa meeshaalee gurguddaa isaa to'achuu fi reedaarii waraanaa ka xayyaara samii irratti to'atanii qabachuu fi akka ture gabaasuun kenni yaadatama. Reedaarii xayyaara guddaa naannoo Tigraay magaalaa Meqaleetti argamu eegee to'ateen duubatti naannoon Tigraay balalii xayyaaraa guutumaa guutuu fi cufa akka taate mootummaan naannoo Tigraay labsuun isaa gabaasuun kenni yaadatama. Yeroo ammaan tana jijjiirama fiduu danda'a ka jedhamu balaliin xayyaaraa yookaan ammoo humni xayyaaraa naannoo Tigraay irratti balaa dhaqqabsuu yookaan haleellaa dhaqqabsuu akka hin dandeenye ka hubatamaa jiru. Tigraay waan xayyaaraan to'atanii reedaarii isteeshinii guddaa qabdi. Buufata raadarii kanattu dabalatee ammoo meeshaalee xayyaaraa samii irraa haleelanii buusan misaayiloota fagoo fi jiddu galeessa furguggaahuu danda'anii ka yeroo waraana Itoophiyaatii fi Eertiraa daangaa kana gubbaa jiru ammallee jiraachuu isattuu himamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waraana hagammatti naannoo Tigraay waliin gaggeeffamaa jiru ilaalchisee hoogganaan waraana Itoophiyaa lammaffaa kan ta'e Birgaadir Jeneraal Bilaanuu Jullaa Galalchaa karaa televezyiinii Itoophiyaatiin gabbahee waraana gantoonni odoo hin barbaanne nurratti goote jedhu ilaalchisee dhaamsa akka dabarsaa jiru ka dubbatamaa jiru. Biraanuu Jullaa Galalchaa waraana kana balaaleffatee jira akka waraanii kunin yeroo ammaan tanatti mootummaan Itoophiyaa keessattuu raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa odoo hin barbaadinu irratti baname jedhee yaadee akka jiru dubbatee jira. Waraanii kun yeroo ammaa kanatti hin tayaa ka jedhu humni raayyaa ittisa biyyaa hin qabu ka jedhani waraanii kunin dhalachuu isaatti ammoo akka gaddanillee dubbachuudhani raayyaan ittisa biyyaa ergamsaa kennamee fi ka olaantummaa seeraa kabachiisu qaama jechuun biyya ala tokkollee waliin osoo hin taane hojii irra oolchuu akka danda'u dubbatee jira. Kana walittu qabatee yeroo ammaan tana gochi diinummaa ka gosa kana qaama biyya keessa jiru irra hin dhalataa jedhee akka hin yaanne ummati Tigraay haleellaa kana bira akka hin jirre ummati Tigraay haleellaa kanallee wayyaanillee akka hin deeggarre raayyaan ittisa biyyaa olaantummaa seeraatii fi heeraa kabachiisu malee kaayyoo bira akka hin qabne yeroo ammaan tana uummanni naannoo Tigraay raayyaa ittisa biyyaa kanaa fi deeggarsa akka kennaa jiru. Yeroo ammaan tana raayyaa ittisa biyyaa kana ummati akka raayyaa ittisa biyyaa kaa'uufittu laalaa akka inni ture. Maal jennaan raayyaan ittisa biyyaa kunin yeroo naannoon Tigraay balaa awwaannisaatiin miidhamte awwaannisa kana to'achuu midhaan facaafame walitti qabuu fi haamuu irratti bobbahee jechuudhaan dubbatee jira. Waraan kanaan qaamii miidhame lachuu qaamii mootummaa federaaltii fi Tigraay ta'uu isaati akka jechuun tajaajila yaalii argachuu fi gara raayyaa ittisa biyyaa dhufaa jiranillee Biraanuu Jullaa Galalchaa dubbatee jira. Yeroo ammaan tana biyyittii teenna waraana hin yaadamnee fi waraana kaayyoo hin qabne keessa seentee jirti. Dargaggeessi Tigraay waraana kaayyoo hin qabne kanaaf aarsaa kaffaluu hin qabu.
Itoophiyaan yoo jiraatte dargaggeessi Tigraay bakka Itoophiyaa kamiyyuu deemee hojjechuu guddachuu danda'a jedhee dubbata. Yeroo ammaan tana raayyaan ittisa biyyaa uummati akka hin miidhamne humni jechuun uftuulaa qofti ilaalame akka rukutamu of eeggannoo cimaadhaan socho'aa jira jechuudhaan dubbatee jira. Ammallee kanaan walitti qabate raayyaan ittisa biyyaa kun garuu hin deemu. Waraani achumatti dhumata jedhee dubbatee jira. Haasaa Birgaadir Jeneraal Biraanuu Jullaa Galalchaa kana irra rifannoota fi muddamsuutti dubbataa jira. Haasaan Biraanuu Jullaa Galalchaatii fi ka Abiy Ahmediitii fi akkasumas ministeerii raayyaa ittisa biyyaa kalee baasee lachuu akka inni wal dhayu yookaan lachuu akka walii hin galle ka dubbatamaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kalee injifannoon ofirraa ittisuu irraa gara injifannootti dabarre haasawaa jedhu ka Abiy Ahmedii sani akkasumas naannoo karaa Humaraa karaa Gondariitiin lafa teessoo barbaachisa qabdu ka waraana lama qabanne jedhee dubbatee jira. Haa ta'uuti malee odeeffannoo guyyaa har'a dhiyaate kanaan Biraanuu Jullaa Galalchaa ammallee raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii haleellaa ka warri Tigraay fudhate ofirraa ittisaa jira malee akka haleellaa dhaqqabsaa hin jirre ka dubbate. Kunin kanumaan odoo jiru dubbiin jechuun Biraanuu Jullaa Galalchaa dubbate yeroo ammaan kana waraanii jechuun kaabaa kunin meeshaalee gurguddaa qaba hoggansi nama qaba. Waraanii kunin jechuun hoggansa Abiyyi jala akka hin jirre ka fakkaatu dubbate. Qabeenyi bakka kan jiruu fi raayyaan ittisa biyyaa kunin ka uummata Tigraay illee akka ta'u dubbachuudhaan adeemsi jechuun izzi Dabub Mi'raab yookaan ammoo kibbaa lixaa jedhamee warra kana asii baasanii gara Bahar Daarittu geggeessuuf yaadame sullee kafaalessu fakkaatu waan ta'e dubbatee jira. Waraanni kun achumatti dhumata waraanni achi hin bahu jedhee akka waan Abiy Ahmed dhiyoo kana jechuun waraan achi baasna jedhee ajaja dabarseessanii faalessu fakkaatu dubbatee jira. Biraanuu Jullaa Galalchaa muddamsuun isaa kabira ammoo waraanni kun achitti dhalachuun biyyattii kenna yeroo ammaan tana diinan marfamtee jirtutti akka wanni kun isaanii gaddisiisee ka dubbataa jiran. Diinii inni jedhe kun qaama kam akka tahe beekamuu baatellee diinii jechuun naannoo kan marsuu danda'u Itoophiyaa fi Eertiraa yoo Eertiraa taate malee ka biraan jiru Misrii fi Suudaan bakka jedhaman kan irraa fagoo jiranii keessattuu Misriin Eertiraallee wajjin ammoo araara buusnee jechaa turanii akka hundaafuu haasanii Biraanuu Jullaa Galalchaa wanni inni dubbatu madda sodaatii fi muddamsuu irraa ka baate akka tahe ka hubatamu jechuudhaan xiinxaltoonni yaada adda addaa kennaa akka jiranii ka hubatamaa jiru. Naannoon Tigraay haleellaa irrattu baname fashaleesse ka jedhe pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el. Waraanii isaanii waraana naannoo Habashaatii fi naannoo Amaaraatii fi federaalii warra irrattu haleellaa banee ofirraa dhahee deebise jechuudhaan dubbachuu isaanii ibsanii jiranii. Kana walitti qabame Eritrean Press maddii oduu jedhamu warri raayyaa ittisaa biyya naannoo suni haleellaa eegi fudhateen dubatti humni adda naannoo Tigraay karaa Eertiraa harka kennachaa jira ka jedhe balaaleffatee yookaan ammoo kijibaa jedhee jira Dabratsiyoon. Akka Dabratsiyoonitti warri gara Eertiraattu baqatee harka kennate warra raayyaa ittisa biyya Tigraay irrattu haleellaa raawwachuuf dhufe yookaan warra raayyaa ittisa biyya keessa Abiy Ahmedii ka deeggaranii isaantu gara Eertiraa baqate malee gama Tigraay irra namni baqate akka hin jirre dubbatanii jiran. Abiy Ahmedii bulchaan Itoophiyaa ka waraana naannoo Tigraay irrattu labse araara didate jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Reuters waabeffachuun gabaasa kan dhiyeesse CNN yoo taate yeroo ammaan tana mootummaan Ameerikaa gamtaan Awurooppaatii fi akkasumas gamtaan Afrikaa rakkoon Hewahaatii fi Biltsiginnaa jidduu jirtu karaa nagaatiin akka furamtu yaadii dhiyaatullee Abiy Ahmed yeroo ammaan
tana karaa araara akka balbalti cufa taatee dubbatee jira. Waraana kan dhaabuu fi fedhii akka hin qabne argama yookaan mul'ata. Waraana kan mo'achuu fi ammoo injifannoo argachuu fi balbalti jirtullee cufa fakkaatti jechuudhaan maddeen odeessanii jiran. Reuters fi CNN odeeffannoo kalee galgala isin biraan genne ka command post naannoo Tigraahii kana hogganu Radwaan ambassador Radwaan Hussein dubbate ammaan tanattu balbalti araaraa cufaadha adabu warra kana qabna ka jedhu san deebisanii akka jedhani ka dubbatame dubbii himani secretariat command post naannoo Tigraahii irratti ji'a 6 fi labsame ka kaabineen Abiy Ahmed dabarsite ka ministeerri ittisa biyyaatii fi akkasumas muummichi ministeera dhiyeesse kaabineen isaa mirkaneessee achiin dubbatu paarlaamaan Itoophiyaa har'a raggaasise kana namni hogganu ambassador Radwaan Hussein akka ta'e. Ambassador Radwaan Hussein kanaan duratti warra TPLF wajjin walitti dhiyeenya qaba jedhamee ambassador Eertiraa ta'ee muudame yoo ture Isaayyaas Afwerqii Asmara irra ari'amuun ni yaadatama. Yeroo ammaan tana nama kanattu humna badii kaanserii Itoophiyaa ka harma haadha ciniine ummata raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa fi galata oolan Tigraay fi keessattuu galata addaa oolan warra kana harka afaan kaa'e warra ciniine ni adabna araarii ammattu hin jiru warra kana balleessuu malee jedhe akka inni dubbate maddii oduu Reuters akkin gabaasee dubbatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo naannoon Amaaraa ka waraana Tigraahii wajjin godhaa jirtu ammaan tana jechuun of tuulummaan kalee bokokaa jirtu waraana guyyaa sadaffaa kanaan aktivistoonni warra caddisuu filatanii jiran. Injifannoolee arganne jedhanii suuraalee kijibaa maxxansaa barreessaa bayaanni har'a dhiisanii jiranii maal jennaan iccitii raayyaa ittisaa biyya biraa kan hordofaa jirtutu jira hin baasnu jedhanii akka baasuu dhiisanii ka dubbatamaa jiru. Haa ta'uutii malee iccitii hin baasnu dubbina osoo hin taane injifannoon dirree waraanaa ka warri harka dhahee fi hafarsuu fi akka hin jirre ka dhagahamaa jiru. Naannoo Gondariitu ka duulaa ture humni naannoo Amaaraa yeroo ammaan tana gargari bittinnaahee gara kibbaatti gara taachinyaa'u Armaacoo fi akkasumas gara laanyaa'u Armaacoo naannoo Amaaraa keessattu amma kana humni liyyuu haayiliin Amaaraatii fi Gooba Zaalaqaa jedhame ka Walqaayitii fi Tsaagedee bilisaa baasna jedhe gara suuttuu bobbahee akka dhahame addaanii bittinnaaheetu dhagahamee jira. Raayyaan ittisaa biyya ka gara sunilleen Tigraay ofirra deebisnee gariin gara Eertiraa ol baqatee jira jechuu isii durattuu gabaasnee turre. Ammaan tana waraanii kun jechuun tarsiimoo haarawaanii akkasumas naannolee adda addaa irraa ka'aa jiranii waraan Itoophiyaatiin deeggarame Tigraahii karaa lamaanii waraan itti banne daangaa lixaatii fi daangaa baha jechuun lafa jechuun raayyaa afaan Oromoo warra dubbatu. Lafa suni qabachuu qabna karaa lamaan dadhabsinu malee karaa Gondarii qofaanii hin dandeenye tarsiimoo jedhamutti deemaa jira. Poolisiin addaa Oromiyaa humni adda naannoo Amaaraatii Affariitii fi uummattoota kibbaatii fi Somaalee gara waraanattu akka bobba'u yaamichi dhiyaateef jira. Somaaliin qofti humna addaa 60 qabdi. Oromiyaaf naannoon Amaaraa 100 olii akka qabanii ka dubbatamu. Naannoon uummata kibbaa guutummaa guutuutti command post jala jirti. Haa ta'uutii malee humna addaa baay'ee akka qabdu ka dhagahamu. Affarii hagammatti humni addaa naannoo sanii meeqa akka ta'e hin beekamu. Garuu humni addaa naannoo Affarii baay'een isa karaa daangaa kibbaa Somaalii waliin wal daangessanii akka jiranii ka beekamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraanii gahaa jirru ka waraana naannoo Tigraahii kana ka fakkaatu ministeerri haajaa ala Ameerikaa naannoon Tigraahii mootummaa federaalaa irratti waraana banuu akka yaaddessu dubbachuudhaan qaamii lachuun balbala nagayaa akka baranii ummati fayyalijiin waraana kan keessattuu akka hin miidhamne yaamicha dhiyeessanii jiranii. Mootummaan Ameerikaa riifoormii Itoophiyaan jalqabde ka deeggaruu fi Itoophiyaan rakkoo ishee karaa nagaatiin akka fudhattu akka bira dhaabbatu dubbatee jira. Mootummoota gamtoomanitti barreessanii mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees waraana kana eegi balaaleffatan dubbatti qaamii lamaanii akka gara teessoo mariitu dhufanii yaamicha dhiyeessuudhaan mootummoonni gamtoomanii waan danda'uun waan kana gargaaruu fi qophii akka jiru ka dubbatanii. Ambaasiin Itoophiyaa ka magaalaa Finfinneetti argamu haalli waraana akka yaaddessaa tahee fi mootummaa fi warri Tigraahii gara lolaa irra
gara marii akka dhufanii wantoota lola hammeessuu danda'an jechaa fi gochaa irra akka of qusatanii dhaamsa dabarsee jira. Embaasiin Itoophiyaa, embaasiin London yookaan Ingiliza akka Itoophiyaa jirullee dhaamsa wal fakkaata akka dabarsee ka dhagahama jiru. Gamtaan Afrikaallee waraanii qaama kan lamaan jidduutti godhamu karaa nagaatiin akka furamu yaamicha dhiyeessa jira. Haa ta'uuti malee yaamichi qaamni biyya alaarraa dhiyaachaa jiru kun hundinuu fudhatama hin qabu. Dhimmi naannoo Tigraay dhimma biyya keessa waan ta'eef karaa seeraatii fi akkasumas heera Itoophiyaatiin furama ammaan tana araara qaama sadaffaa yookaan qaama biyya biraa hin barbaadu jedhe Abiy Ahmed akka dubbate Reuters ka gabaase. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed waraana kana akka salphaattu mo'achuun isa mul'achaa hin jiru jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa adda addaa gabaasaa jirani. Waraanni naannoo Tigraay wajjin ta'u kun akka warri Biltsiginnaatiif warri Amaaraa yaade kun torban lama keessatti lafa Amaaraa Walqaayi Tsagadee qabatanii raayyaa radeeffatanii naannoo Tigraay xiqqeessanii Eertiraa wajjin ta'anii barbadeessina jedhanii yookaan yaadan taate warri Tigraay lafti isaanii gaarranii meeshaa gurguddaa harka qabdi, nama muuxannoo waraanaa qabu guddaa qabdi. Tigraay bararraati mitiyyuu bara dargii Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 15 wal lolteen achiin dubattuu mo'attee jirti. Akka taphattu hin ta'u waraana gaarreen gubbaa waraana mishigi waraana leenjii cima qabuu fi meeshaalee gurguddaa harka qabu akka ta'e keessatti mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaa kana waraanii isa malaammaltummaa fi akkasumas gosaaf amantiin qoqoodama waan jiru waan taateef waraanii kun ammoo Itoophiyaa waraana walii malee waraana diinaa biyya ala waliin godhame waan hin taaneef ummati Itoophiyaa akka durii waraana kana deeggaree onneeni ka'ee waraana kana irratti hirmaachaa hin jiru jedhamee dubbatan. Waraanni kun waraana yeroo dheeraa fi deemu war of attrition malee waraana jechuun daddaftee injifattee keessa deebisuun tani turuudhaan bakka walitti qabachuudhaan miidhaa walirratti kan dhaqqabsuu danda'u waraana gosa kana akka inni tahee ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waraana naannoo Tigraay kanaan walitti qabatee yeroo ammaan tana lammiilee Tigraay ka bakka adda addaa Oromiyaa keessaa fi naannolee hedduu keessa jiraatan irratti miidhaan dhaqqabaa jira. Warri kanaan deeggartoota Hawwaati jedhamee hidhamaa akka jiran naannoo Benishaangulitti warri hidhamelleen isaan akka tahee naannoo Gambeellassis akkasumas Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu akka hidhamaa jirani. Mootummaan naannoo Tigraay Oromiyaa fi bakka adda addaa keessattuu miidhaa dhaqqabsuu danda'a jedhanii warri OPDO of eeggannoo kennaa akka jiranii ka hubatame saniin walitti qabate lammiilee Tigraay bakka adda addaatti adamsanii hidhaa akka jiranii lammiileen Tigraay ka hojjettoota mootummaa federaalii ka civil serviceedhaan ammaan tana ari'amaa akka jiranii dhagahamaa jira. Warri gadi akka gara hojii isaanii hin dhufne ajajii kennameef akka manallee hin baane yookaan akka manattuu hidhamanii ajajii kennamaa jira. Gaazexaan miidiyaan Awuloo jedhamu kan naannoo ilaalcha warra Tigraay calaqqisu ka Finfinnee keessa jiru qopheessan isallee hidhamee jira. Dhaabbanni mirgoota gaazexootatii fi dhaabbatu CPJ'n hidhaa isaa kan balaaleffate mootummaan haal duree tokko malee akka gadhiisu yaamicha akka inni dhiyeessee ka dhagahamaa jiru. Yeroo ammaan tana lammiilee Tigraay irratti jechuun badiin xiyyeeffate mootummaa federaalaatiin dhaqqabaa jira. Kun jechuun mootummaan Abiy Ahmed waraanii isaa Hawwaati wajjin osoo hin taane uummata afaan Tigrinya bal'aa dubbatu wajjin ta'uudhaan jechuudhaan miidiyaalee naannoo Tigraay dubbachaa akka jiranii kan dhagahamaa jiran. Tarkaanfii mootummaan Abiy Ahmed fudhataa jiru kan keessatti warri Eertiraallee irratti miidhaan dhaqqabee jira jechuudhaan warri afaan Tigrinya dubbatu akka tokkummaan dhaabbatuu fi dhaamsi kun warra Tigrinya ka Eertiraatii fi akka darbullee akka barbaadame waan fakkaatu batamaa jira. Abiy Ahmed ilaalcha sirna atsee deebisuu barbaada. Tigraay dhuunfata jennaan habashootni kunini borii daangaa kenna ka galaana diimaa nu deebisaa jedhanii Eertiraa irrattiyyuu warra kana namichi maraataa kana bobbaasuun oolanii. Kanaafuu warri Tigraayilleen Isaayyaas Afeworqii yaada isaa ka maraatuu kana wajjin tahanii yeroo ammaan tana Abiy Ahmed bira dhaabbachuu dhiisanii obboleeyyan isaa ka afaan Tigrinya dubbatanii ka karaa kibbaatti argaman warra Tagaaruu yookaan ammoo Tigraay wajjin akka dhaabbachuu qaban dhaamsi dabraa jira. Hayyoonni Tigraay ka guutuu addunyaa waraanii Itoophiyaa fi Eertiraa hatattaman akka dhaabbatu rakkoon jirtu akka mariin furatamuu dhaamsa dabarsanii jiranii. Mootummaan hidhamtoota siyaasatii fi akkasumas qaama siyaasaa dhimmi kun ilaalu wajjin mari'achuun rakkoo Itoophiyaa wal xaxaa tahee karaa mariitii fi karaa teessoo nagaatiin furachuu akka inni qabu dhaamsa dabarsanii jiran. Dhaabbanni OLmaa jedhamu ka mirgoota uummata Oromootiif falmu ka seenaa jimjimoo hoggantu yeroo ammaan tana haalii waraana naannoo Itoophiyaa fi Tigraay
Tigraay jidduutti jiru akka yaaddessa ta'e dubbachuudhani mootummaan Abiy Ahmed waraana kanaa fi wantoota biraatti fayyadamee mirgoota ilmaan namaa irratti miidhaa dhaqqabsaa akka inni jiru dubbachuudhani keessattuu dhiyoo kana ololaa fi akka ooluu fi Wallagga keessattuu wantoota mootummaan fudhatee shiraa suni waraani Tigraay kun akka saaxilu dubbatee jira. Yeroo ammaan tana ollaani mootummaan Abiy Ahmed biyya bulchuu ceesisuu hin dandeenye keessattuu filannoo dabarsee abbaa irrummaa isa qawweenii garsiisaa waan jiruu fi ollaani yaamicha mootummaa cehumsaa dhaabuu fi dhiyaatee akka deeggaruu dubbatanii jiran. Yeroo ammaan tanatti haalli Itoophiyaa akka malee yaaddessaa jechuudhaan kan ibsa baasee Amnesty International yoo ta'u, Amnesty International qaamolee wal lolanii uummatii nagayaa irrattu akka miidhaan hin dhaqqabne of eeggannoo akka godhanii dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tanatti labsii yeroo hatattamaa ji'a 6 fi ka darbu naannoo Tigraay irratti dabarsee jira. Naannoon Tigraay ajajaa mootummaa Abiy Ahmediin fudhannu paarlaamaa fi akkasumas mootummaan Abiy Ahmed labsiin inni Tigraay irratti dabarsu heeraa fi seeraa. Mootummaan kun gadaan isaa dhumatee jira jedhanii dubbachuun warreen yaadatamu. Kun kanumaan odoo jiru koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa yeroo tarkaanfii dabarsu kanattu kabajni mirgoota ilmaan namaatiif akkasumas gargaarsi namummaa kan naannoo Tigraayitti godhamu akka hin ugguramne dhaamsa dabarsee jira. Abbootiin amantii yookaan ammoo gamtaan abbootii amantii Itoophiyaa waraana Tigraayitii fi naannoo federaalii mootummaa federaatiif naannoo Tigraay jidduutti godhamaa jiru balaaleffatee jira. Waraanni kun waraana obboleeyyan jidduutti godhamaa jiru waan ta'eef karaa nagayaatiin furachuu akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Waraana guyyaa 3 kan muddamee mootummaan Abiy Ahmed warra jeneraalotaa kanaan dura hojii gadhiisanii deebisee yaamaa jira. Biifuma kanaan dhalataa lammii Amaaraa ka ta'e Brigadier General Alamisheet Deggife akka gara waraanattu deebi'u yaamamee jira. Kanaan dura jeneraalota 3 baacaa dabalee dabalatee yaamamanii yoo jiraatanillee wal waraansa walii biyyaa keessatti amma kan seenne roqqee laaqachuu hin qabnu numaan guddoota araaratee yoo araara buusnu malee wal waraansa biyya keessatti fi nu yaamuu hin jaalannu jedhanii sekreteeriyaatii komaand poost naannoo Tigraay irratti labsame ka barreessaa ta'e hoogganu ambaasaadder Redwaan Huseenitti himanii jennee gabaasuni ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tana miidiyaan Itoophiyaa dhaamsa jechuun maanguddoonni amantii karaa nagaa kanallee dabarsanii jiranii ammaan tanatti yoo dhageenyu aanan akkasii aanan kun aanan mukaa aanan dhakaa waraana kan deeggare bobba'uu fi warra harma haadha ciniinee warra galata hin beekne kana adabuu fi qophii jirraa odeeffannoo jettu qofaanii akka miidiyaan kun qabamaa jiru ka argamaa jiru. Odeeffannoo waraana naannoo Tigraayitii irra baanu waan waraana kanarratti waan hedduutu haasamaa jira. Waan qulqullaa'ee fi hin qulqullaa'in hedduu isaanii addaan baafannee dhiyeessina jennee wantoota haasaman hedduutu jira. Warri naannoo Amaaraa tarkaanfii warra keessa deebi'anii ilaaluu fi walgahii godhachaa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Warri raayyaa ittisa biyyaatii fi Abiy Ahmeditti dhiyaatan gariin isaanii biyyaallee baqachaa akka jirani biyya maatii isaanii baafachaa maallaqa baafachaa akka jirani odeeffannoo kana yoo qulqulleeffannee isinii biraanii gaahuu deemna. Odeeffannoon garuu qabatamaan amma Finfinnee fi Bahar Daar irra dhagayaa jirru waraana guyyaa lamaa fi godhame naannoon Amaaraa akka barbaade injifannoo ariifachiisa argachuu hin dandeenye. Naannoo Amaaraa keessatti miidhaan waraan isaanii humna adda irratti dhaqqabe guddaa akka ta'e ka dubbatame. Tarsimoo akkamiitiin deemnaa ka jedhu waraan kan ammatti isaantu hoogganaa jira fakkaata. Abiy Ahmed baqate dhokatee jira bakki inni jiru hin beekamu Bishooftu jiraachuun oolu waraan kana kallattiin raayyaa ittisa biyyaatiif ajaja kennaa ka jiru. Ministeera muummee ittaanaa Dammaqee Mokkonniniiti ka miidiyaalleetti bahee takka 2 dubbate kaan ammoo jechuun ka waraana guyyaa jalqaba irraa kaasee ajaja kennaa jiru fakkaatu. Pirezidaantii naannoo Amaaraa isattu Tamasgen Xuruneeti. Warri kun lamaan warra Amaaraa bakki lamattuu qoodameen ammaan tana waraana irrattu Bahar Daarettu akka wal mari'atanii dubbatanii ka dhagaanii Bahar Daarettu walii yoo galanii sila murtii warra gara Finfinnee dhufti. Tamasgen Xuruneelleen Finfinnuma taa'ee jechuun bulchaa jira. Bahar Daar ammoo raayyaa biltsiginnaa xixiqqootu jira jiddu galeeyyittu jira.
waraani naannoo Tigraahitti godhame kunin akka hin dhaabbanne araara waan jedhamu hundaayyuu akka didamu ejjannoo warri qabate waliigalaa jiru. Waraani kunin haga naannolee Amaaraa keessatti Walqaayit, Tsagadee fi haga jechuun raayyaa deebisuu ase waraani jechuun lafa Amaaraa deebisuu fi haga taatee fi haga lafti Amaaraa deebitu asi itti fufna waan jedhu ejjannoo warra kaawwanni. Kanaafuu wareegamii yoo kaffalamillee lafa deeffachuu fi nu kanaaf itti jirra waan jedhu kanatti dhiyaachaa jira. Walqaayit Tsagadee yoo deeffannee yoo raayyaa deeffannee Matakkaleedha deeffachuu dandeenya. Fakkeenya haamilee Amaaraa ka'ee lafa falmii qabanii ka Oromiyaa ka biraa kan akka Dharraa kan akka warra Jaarsoo Gowaa Tsiyoonii kan akka jechuun Finfinnee faala deeffachuu fi haamilee warra tawaa. Kanaafuu lafa kenna deeffanna waan taaneef aarsaa kaffalamu hundaayyuu kaffaluu fi qophii akka ta'anii adda durummaan waraanii kun ammatti akka hin dhaabbanne Tinek warri isaan jedhani Tigraay Netsaannet Gambaar yookaan ammoo Hewwahaatiin akka barbadaa'uu fi Amaarii adda durummaan nama cufa caalaa hojjechuu akka inni qabanii ka dubbataa jirani. Adda durummaadhaan Tigraay irratti waraanii godhamu kunin Oromoo dadhabsallee jedhame hubannoon akka inni jiru. Yoo Tigraay laaffatee dadhabe warri federaalistii ka jedhu humni lamatu jira. Oromiyaa fi ammaan tana federaalistiin Tigraay dadhabde jennaan yaadii achuma dhufe achirra madda warri Oromoo isaanii bowwaadha yookaan ekkoo yookaan ogaadha. Tigraay afaan qabne jennaan Oromiyaan hin callisti. Tigraay dhuufne jennaan abaahoo dhahuun akka malee salphaadha. Kanaafuu abaa ofillee barnoota tayaa finxaaleejii yookaan ammoo sabboontota Oromoo ofillee barnoota waan ta'uufi waraana naannoo Tigraay kana itti ciccinee geggeessuu qabna jedhanii dubbatanii jiranii. Daayaaspooraan Amaaraa waraana kana guutumaa guutuu akka duuba dhaabbatee maallaqaan gargaaru akka godhamullee sunillee akka irratti hojjetamuu qabu ka dubbatanii jiranii. Yoo waraana kana jechuun injifatanii naannoo Tigraayitti naannolee gad hafanii Oromiyaa fi Somaalee irratti bobba'uun akka salphataate dubbiin ka jirtu naannoo Tigraayitti warri gad hafe kan bowwaa yookaan ammoo ogaadha yookaan ammoo ekkoodha jedhanii jiranii. Kanaaf waraan Tigraay mo'achuun haamilee Amaaraatii fi injifannoo qabsoo Amaaraatii fi mallattoo guddaa akka ta'e fi waraanni kun itti fufee akka dubbatamu ilaalchi nafxanya jedhamu achirra akka dhufee fi ilaalchi nafxanya jedhu suni akka balleessu mo'atamuun Tigraay diina uummata Amaaraa ka waggaa 40 akka barbadeessu dubbachuudhaan yeroo ammaan tana heerii amma jiru kunin diina uummata Amaaraa warri kanattu jechuun ijaaree warri kanattu lafkaa'ee warri barbadaa jennaan seerii kullee waliin barbadaahuu deema. Yeroo ammaan tanatti jechuun diinii jiru guddaan Tigraayidha waan Oromoo kan xiqqoo qaqqabne Tigraay heega barbadeessine Oromoo jechuun afaaniin haqannaa jechaa jiranii ka Oromoo akka malee salphaadha. Kanaafuu Tigraay irratti xiyyeeffannee waraana deemaa jiru kana cimsinee itti fufuu qabna akka jedhame walgahii kan irratti dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana jechuun ajjeechaan ni jira kan naannoo nama lammiilee Amaaraa naannoo adda addaa keessatti ajjeecha kan hunda kadhaamnu warra Tigraay kana mo'achuudhaan jedhee jira. Daayireekteriin isaatii duraanii haasan isaa jechuun haasoma warra kana bira akka dhufe ka dubbatamu daayireekterichi kun Abbabee Galaaw. Tigraay diina Amaaraa ka waggaa 40 fixne jennaan warri gad hafe nu garbuudha haamne nyaachuu qofa waan jedhu gabsino jedhee dubbatee jira. Warri Amaaralleen akkasittuyyuu akka amanaa jiru. Waraana kana Tigraay irratti goolamne jennaan uummata Amaaraaf injifannoo guddaadha. Finxaaleeyyii hunda balleessina, sabboonummaa saba balleessina, heera ammaan tana balleessine heera Amaarii barbaadu, alaabaa Amaarii barbaadu, ilaalcha Amaarii Itoophiyaa keessatti barbaadu. Olaantummaa irra oolchuu dandeenya waan jedhutu jira. Oromoon kana hubatee kaayoon waraana kana adda waraana kaabaa ka Tigraay yoo dhumate gara Oromootti deebi'am tahee akka beekuu fi waan kana ofirra mormuu fi ofirra qolachuuf akka inni qophaa'uu qabu ka dubbatamaa jiru. Warri Amaaraa jechuun miidiyaa irratti dubbachaa jiranii heerii kun diigamuu qaba. Heerii kun diina Amaaraati kanattu Amaaraa ejjeessaa jiranii paarlaamaa keessatti televizyiinii Itoophiyaa irratti hayyoonni Amaaraa keeyyata heera jijjiiramuu qabu. Bu'aa addaa Oromiyaa Finfinnee irratti ka jedhu mirga sabaa fi sablammii keeyyata 39 keeyyatoota jechuun daangaa federeeshinii jechuun afaan irratti hundaa'uu qabu ka alaabaa Itoophiyaa ka taaksii baasuu ka
wantoota adda addaa jechuun keeyya 25 olii ka jijjiiruu barbaadame dubbatamee jira. Gareen daangaa kalafa warra daangessuu fi dubbatamee jira. Haala ammaan tanaatiin yoo ka Tigraay mo'atan taate waraanii ittaanu Oromiyaa wajjin akka tahee fi waraanii ittaanu sirna federeeshinii guututti diiguudhaanii sirna qofaalessaatiin akka bakka buusanii barbaadanii sirni qopxii yookaan qofaalessa kun Itoophiyaa afaan tokko dubbattu Itoophiyaa jechuun saba tokko olaantummaa isaa irratti ijaaramtee fi alaabaa tokkootii fi olaantummaa amantii tokko irratti hundoofte gadhaabuu fi akka barbaadu ka dubbatamaa jiru. Haasaa gos kana yeroo ammaan tana Bahar Daarii qofa osoo hin taane Finfinnee keessallee akka haasawamaa jiru ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo wantoota taayaa jijjiiran kana wanni gaarii jechuun akka diraamaa fakkaata. Hagam tokko nafxanyaan awwaalamtee waggaa 27 kana jechuun boolle keessa turte baate har'a jechuun Oromiyaa diignaa heeraa diignaa Oromiyaa balleessina. Oromoo Madagaskaarii Booranatti deebisna jechaa barreessaa jira. Wanni kun cuftinuyyuu abjuu fakkaata garuu waraanni Tigraay irratti banamaa jiran kanaan nafxanyoonni abjiin kenna hojii irra ooluu fi akka malee kalaahaa jira yookaan ammoo dhiyaataa jira jecha akka isaan yaadaa jiranii ka dhagahamaa jiru. Oromoon bifuma kanaan waraanii Tigraay gubbaatti goramu kun waraan jechuun haqaa odoo hin taane abbaa irrummaa nama tokko ka ilaalcha Itoophiyaa qophaa'aa ta'e dullacha durii sun hojii irra oolchee kaayoo Minilikii bakkaan baasuu fi carraaqaa jiru ta'uudhaani Oromoon Oromiyaa fi falmachuu akka qabu ka dubbachuun barbaachisaa ta'u. Odeeffannoo waraana kana asumattu dhaabne Oromiyaa keessa wanta jirutu deemna daqiiqota 20 gadaanuu as dhufan kana jechuun waan waraana irraa gara Oromiyaa keessatti waan jiru haasofna. Lammiileen Oromoo dhalattoonni naannoo Wallaggaa bakka adda addaa keessatti akka mootummaan bilchiginaa irratti xiyyeeffachaa jiruu fi warra dhalattoota naannoo Wallaggaa kana qaqqabaa hidhaa jiru dhagahamaa akka jiru. Kun keessattuu hidhaan godina Shawaa godina Iluu Abbaa Booraatii fi Jimmaa keessatti Iluu Abbaa Booraa godina jechuun Bunnoo Beddellee dabalatee akka hammaachaa jiru. Shakkiin warri kun ittiin shakkamee jedhamu yookaan ammoo himati warratti dhiyaatu hedduu warra seelii yookaan ammoo lubbiyyoo hundee abaa'oo shaneetii bakka adda keessatti walitti bu'iinsa amantii walitti bu'iinsa gosa kaasuu fi qabeenya sabaa fi sablammii mancaasuu fi karoorfatanii jedhanii akka hidhaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Godina Iluu Abbaa Booraa ka Bunnoo Beddellee godina ammatan Iluu Abbaa Booraa godina lamtaate Iluu Abbaa Booraatiif Bunnoo Beddellee afaan nabarate akka tokkotti yeroo deessa Bunnoo Beddellee fi Jimmaa keessatti opereeshinii humni addaa Oromiyaatiif raayyaan ittisa biyyaa godhaa jiruun dargaggoonni lama kan dhaloota Wallaggaa madaahuun isaaniillee dhagahamee jira. Wanti isaanii jechuun tarkaanfiin irratti fudhatamee fi yeroo ammaan tana badii kennamee fi ka abaa'oo shaneetii fi mootummaa wayyaanee irraa kenname hojiirra oolchuu fi carraaqaa jiranii opereeshinii mootummaan fudhatanii akka faashalaahee ka dubbatamaa jiru. Keessattuu yeroo ammaan tana godina Jimmaa bakka adda addaa keessattuu namni Jimmaa ka tahe Abiy Ahmed aangoo irra waan jiruu fi nama Jimmaa kana aangoo irraa buusuu fi dabareen yookaan ammoo taraan kenna jechuudhaani Wallaggaan Jimmaa irratti waraana bante jedhamee ololaa kijiba akka oofamaa jiru ka dhagahamaa jiru. Haa ta'uutii malee dargaggoonni naannoo Jimmaa ololaa kijiba kanaaf xanyoota kana fudhachaa hin jiranii. Ummati Wallaggaatii fi ummati Jimmaa lachuu ilmaan Oromoo kaayoo gosa tokkoo fi yaada gosa tokkoo ka qabu obboleeyyan Maccaa walitti diina hin taatu jechuudhaani olola bilchiginaa Oromiyaatii fi Amaaraa kana fashaleessaa akka jiranii ka fudhatamaa jiru. Yoo lammiilee naannoo Jimmaa irrattu tarkaanfiin badii kamuu fudhatame bilchiginaa fi seelii warraa waan godhu malee ummati Jimmaa ummata Wallaggaa akka diinalleetti ni ilaalu karoora nafxanyaallee bakkaan hin gahu jechuudhaani qeerroon Jimmaa odeeffannoo dabarsaniin akkasittuu nuttu akka himanii ka jiru.
Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo godinaalee shawaa adda addaa keessalleetti warra godina Wallaggaa kana yeroo ammaan tana to'annoo addaa irratti godhaa akka jiranii fi nama garii jechuun abaa wajjin qunnamtii qaban jedhanii akka doorsisaa hidhaa jiranii kan dhagama jiru. Magaalota qarqara Finfinnee kan akka Burraayyuutii fi magaala akka Ambootii fi magaala akka Walisoo keessalleetti barattootaa fi barsiisotaa fi dhalattoota naannoo Wallaggaa irraa dhufanii ka hojii adda addaa irratti bobba'anii sodaachisuun itti fufee jira. Garuu waan kana ka godhaa jiranii uummati Oromoo qabsoo Oromoo keessatti akka inni wal nyaatuu fi warra qabsoo keessa jiranii sabboontota Oromoo sodaachisuuf akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana Wallagga qofa osoo hin taane warrumaa jechuun shawaa ka jechuun isiniif dhaabbannaa jedhu warra iddoo abbaa booraa ka isiniif dhaabbannaa ka jedhani jechuun ka Addisuu Araggaafaa fi Qaaluu Tasammaafaa warri Jimmaa ka biyyi keessa bahaa jiran ejjeesaa miidhaa saamaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed nafxeenyadha. Oromoo hundaayyuu akka tokkoon ilaala. Oromoo hundaayyuu akkuma tokkoon miidhaa jira. Kaayoo isaa ka qoqoodanii bulchuu kana irra gurra cufate. Oromoon akka qabsaa'uu qabu dhaamsi darbaa akka jiru ka dhagayamaa jiru. Odeeffannoo biraatiin ammoo sochiin qeerroo marsaa shanaffaan bifa milkaa'aa ta'een itti deemaa akka jiru. Karaan Itoophiyaa fi Jabuutii walitti fidu. Karaan kun jechuun ka liqimsa Itoophiyaa guddaa jedhamu Jabuutii ka boba'aan ittiin seenu, ka kuduraa fi muduraan gara Jabuutii ittiin deemu, ka jimaa fi akkasumas bunni wantoota Itoophiyaan biyya alarraa galfattuu fi biyya alatti ergitu ittiin deemu yeroo ammaa kana bakka adda addaatti uggurame. Geejjiba raayyaa ittisa biyyaa waan dabarte hedduun deemaa akka hin jirre ka dhagahamaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa achi keessa bayaa waan jiruu fi qeerroon karaa irra bantee gadhiiste sanii alammoo geejjibii konkolaataa boba'aa ka meeshaalee sodaatee akkuma dhaabbatetu jira. Qeerroon mormii cimsitee akka itti fuuftu dubbachaa jirti. Godina Wallaggaa lixaa keessalleetti mormiin qeerroo marsaanii shanaffaan cimee itti fufee jira. Keessattuu naannoo Wallaggaa keessattuu ajjeechattuu tahee mootummaan jedhee olola inni oofe suniin akka mormiin kun cimuu fi akka uummatii sodaatee mana hin baane dhaamsi televizyiiniin mootummaan hojjechaa raadiyoon dabarsaa ture. Uummatii akka gaariittu sodaa keessa seenee waan kan dhagahe gabayaa ofiisaatii lagatee jira. Uggurii geejjibaa ofiisaatiif uummatii deemuu sodaatee hafee jira. Qeerroo fi hojiin salphatee jira. Keessattuu qeerroo yeroo ammaan tana raayyaan ittisa biyyaa naannoo Wallaggaa jirullee bayaa waan jiruu fi haalii mormii godhuu fi mijataa waan ta'eef mormii kana cimsanii akka itti fufuu dandayanii fi qabanii dubbatamaa jira. Godina Arsii lixallee keessatti mormiin yeroo ammaan tana ka ugguraa geejjibaa jabaatee akka itti fufuutu jiru ka dhagahamaa jiru. OPDO'n jechuun qeerroo waan kana qopheessitu. Sodaachisuu fi hidhuu fi doorsisaa akka jirtu ka dhagahamaa jiru. Haa ta'uuti malee qeerroon jechuun mormii isaa cimsee jabeessee itti fufee akka inni jiru ka dhagahamaa jiru. Odeeffannoo haga ammaatiin qabnuun marsaa shanaffaan mormii Oromoo bifa milkaa'aan deemaa jira. Garuu kan caalaa jabaatee cimee itti fufuu akka inni qabu ka dubbatamaa jiru. Karaa miidiyaaleetiin uummatii dhaamsi gargari hin cinne akka godhamu qabu. Tigraay qawwee warri waan qabuuf qawween falmachaa waan jirtuuf Oromoon ammoo dinagdee isaa irratti waan olaantummaa qabaatu godhuudhaanii akka waraana dinagdeetiin mootummaa Abiy Ahmed dadhabsanii dhaamsi darbaa akka inni jiru ka hubatame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tana dabballoonni mootummaa dabballoonni mootummaa biltsiginnaa sodaa adda addaa keessaa seenanii jiranii sodaa kanattuu fayyadamne yeroon caasaa OPDO ka gandaa diigamu ammaan tana dhaamsi jedhu bakka hundaa irra darbaa jira. Qeerroo fi qarreen waan jalqabee cimsee jabeessee itti fufuu akka inni qabu ka dubbatama jiru. Karaa kanaan mootummaan waraana amma jalqabee ka Tigraahii kanaaf geebiraa waan ni barbaadu fi mootummaan kun akka inni geebiraa hin arganne qotee bulaan horsiisee bulaan daldaltoonni Oromiyaa geebiraa qaraxa waan ta'e ka mootummaan guuruu dhoowwachuudhaan dinagdee mootummaa akka inni dadhabsuu qabu yaamichi dhiyaachaa akka jiru ka dhagamu.
Mormiin marsaa shanaffaa qeerroo fi qarree Oromiyaa karaa dinagdee Itoophiyaatiin amma miidhaa dhaqqabsaa akka jiru magaalota akka Finfinnee, Adaamaa, magaalaa akka Bishooftuu fi magaalota biraa Oromiyaa keessattuu qaala'insi jireenya mul'achaa akka jiru kan dhagahamaa jiru. Yeroo amma kana dinagdeen Itoophiyaa akka malee miidhamee jira. Waraanni Tigraahii kun ammoo dabalata dinagdee akka miidhu mormiin Oromoo kunin ka qaraayyuu dinagdee mormiin Oromiyaa kan duraanuu dinagdee dadhabse akka malee kan caalaa dadhabsaa akka inni deemu kan dubbatamaa jiru. Kanaafuu jechuun mormiin kun inni cimee akka itti fufuu qabu kan gorfamaa jiru. Qeerroo fi qarreen jechuun tarsiimoo adda addaatiin akka socho'anii hidhamtoota siyaasaa manidhaa keessaa baasanii akka carraaqamu kan dubbachaa jiru. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa, Shamsaddiin Xaahafaa fi haga hidhamanii guyyaa 125 oli manhidhaa keessa jechuun dararamaa akka jirani. Yoo mormiin qeerroo fi qarree cimte qofa warri kun manhidhaa keessa gadhiifamuu deemaa jedhame yeroo ammaan tanattu akkasittu akka barreeffama akkasittu akka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo ministeerii albuuda Itoophiyaa obbo Taakkalaa Uumaa biyya Awustreeliyaa daawwatee jira. Bakki inni har'a jechuun daawwiif deemu kanatti hawaasi Oromoo Awustreeliyaa Taakkalaa Uumaa mormanii jirani. Taakkalaa Uumaa yeroo ammaan tanatti warra OPDO olaanoo keessa kan nafxanyoota jala deemame jechuun galatiitumaa mooyyeetumaa jedhame yookaan darba jedhame aangoollee irraa ari'amee bulcha magaalaa Finfinnee irraa kaafame yoo ta'u hidhamtoota siyaasaa akka Jawaar Mohammadii shira hiisisuu keessattuu Taakkalaa Uumaatii fi pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa adda durummaanii gahee akka taphatanii kan dubbatamaa jiru. Odeeffannoo waldhayaa jirtu tokko kadhuma godhannee isin bira deemuu barbaanna. Odeeffannoon kun jechuun waan Abiy Ahmediitii fi akkasumas warri naannoo Amaaraatii fi warri jechuun raayyaa ittisaa biyyaa jedhanii dubbii wal dhooftuu tokko jechuun dubbatamaa ture. Odeeffannoo naannoo Tigraahii irraa dhufaa jirtu Abiy Ahmed waraana raayyaa ittisaa irratti warri Tigraahii duulaa bananii warra maallaqaa jijjiiramu qooduu deeme irratti miidhanii dhaqqabde jedhee dubbatee jira. Biraanuu Jullaa Galalchaa ammoo warra jechuun qotee bulaa fi midhaan haamuu fi awwaannisaa lolu irratti dhiibbanii dhaqqabde jedhanii mootummaan kun jechuun communication isaa agam akka inni waldhaawaa ta'u warri naannoo Amaaraa ammoo warra ajaja kaabaa kaampii keessa taayaa jiranitti weerarame. Tokkin kaampii keessattuu isaanii taayaa jiran weerarame. Ka Biraanuu Jullaa Galalchaa isaanii midhaan haamaa jiranii fi isaanii jechuun awwaannisa qolachaa jiran durii irratti banamee jira. Abiy Ahmed ammoo isaanii maallaqa haarawaa jijjiiraa jiranii irratti duulii banamee jira. Mootummaan kun communication isaa gargarii faffaca'aa wal dhagayaa akka hin jirre kan mul'isu. Yeroo ammaan tana duulaa kijibaa kana jechuun bifa adda addaatiin akka deemaa jiru kan dhagahamaa jiru. Abiy Ahmed jechuun muudama adda addaa kennaa muudamaa jira. Har'i jechuun ministeerii ittaanaa Itoophiyaa warra jechuun Israa'elii ka basaasatiin wal dubbatee jechaa jiranii. ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እስራኤል ደህንነት ምክትል ሚኒስትር ጋር ተወያዩ። አቢይ አህመድ የስ ጅራ ወር ኢዝ አቢይ አህመድ ቦላንቱ ታከስ ጅራ አቢይ አህመድ በቀተ ጅራ ማሰራ ቢያደሳ ከአጀጃ ከና ጅሩ ከወረደዳ ወጅን ድበታ ጅሩ ደመቀ መኮንን ይቴ አቢይ አህመድ ቹን ቆላ ዶካቴ ጅራ bakkinne jiru beekamu hagamma jechuun dippiloomaatota kasimatu haasawa kagodhu Dammaqee Mokkoniniiti. Ka waraanallee hoogganaa jiru. Ittaansi ammoo sekretariyaati command post Radwaan Huseeniti ka miidiyaan addunyaa waabeffachaa jiru. Abiy Ahmed koronaan dhufe jennaan gaaf jalqaba koronaan hin beekamne guyyaa 4